كينو شيطان ستساسان سين برد وأنك ساري متان قلت وجه عليه تمر رشيد يا بابا أنا عليه تمر سدر بخلاص يا بابا أنا جاي متأكد يا بابا متأكد عليه متأكد no. حقيقة كان سنجي لا فيستي جلال أما أنجيمتي بربا سنبلا لكن بربا سنبلا فاسبورو تقولين برو دبي ديما برو أكسيتين وانسان كيفدي فاسبورو سنفتدي وفا ضروري يكون عندي سلا كان سيال كان بتي سبيا قبول فينو أسيلو سبيا هم فرمينيكا terus kalau area awal bunyi anafu nah tadi sudah aja telepon kan bisa betul Quran apa Quran itu betul nasidah wai asal kasih tahu hari usi yon tulis najadin bulu mombul yon tulis najadin kecil kecil pak dimas atuti waktu kami lupa Siji wala sakay opay kasi shagi tayo liluti na kan ranso gati aye na Qur'ana si bersih jurusan kerja ni Qur'ana sa ni shida sa mutakasi hadis adda takasu ka telefon na kaisa aye ang gramo tak wala musika kaisa masse telefon na hindi kaisa aye kala Qur'ana ni bersih aja si sifu bebe Qur'an makanaw na bersih ta yeti sifu bebe Anafu masih jajan legal legal kayak asal lebih akasiti kayak di sini ammo turun Sama lagi turun ni saasa ganin aye akasi dalam mati mana sini kan tuh lagi tiga tamam karena rasa sebelum yo saasa gitu ya biro lagi sudah berbani aye biro ini jadi dia wana dan nama gabatan jani anak wala kasi amma sabu dan itu tuh rasa seperti mana nanti aye jelas komen nah waktu kerja sudah jumpa dulu saya sendiri tuh sering dapat asupan mana sudah tuh buat apa jadi manas orang itu kasih nama Quran masuk dalam Quran ini rasa dia kalas hafazah semua kaisati ونتائج كستي دينو بديميكا أكسينا جراد بقول ليلو تجي برسلا أخوسي خالد إيجي سندي ما برسلا كا سيادوني أكسينا نجان يلا نجيت أكسينا نجان جراد أمور هاي السلام عليكم بر أكيد ديميتي نجان شهرا ولا كاجي إيران فتى يعني وانا شدامن شو فريدك نامي تو كل فين سنجيلا خطة أنيم بيها Kote miliketas boletin jiraka namni dufne akasitin bar egan shahara da be ban kote ya lahi na musa aran tan ege ini mana ramana kana gabbe bantu ege ini aran tan mana kana ragabbe Ini kita kajar kawasan, isi sana lebih beri, isi sana uji aran lebih sebaik, isi sana uji kamu kawaran tan. Aman tan ada warufin kawakam dirkam mas, diri mas tu kawan nanti sih, aran tan kejar uji kamu. Kau gamen. Oh no. عليكم أكمل نجي أبدأ إن دقيقة كم نجي أبدأ فيا الحمد لله مال بدي يا دمتي مال نيران فتيزة
Nagaan qaba garuu maal fakkana baddaayee dhugaa baay'een si yaade ni heerumte yaa ni kijibanii mee heerumee fi heerumneeti yaaraan tan adda baafattaati aara laal bakka jirtu amma kallattiidhaan kottuu siin jaa wajjin haa qamaanu har'a wajjin tattaa'u qabnaayee eegaa daruurii bakkaan an jirutti kottu laalaa ni kijibanii san kijiba firraa jalaa dheekaa ilmi namaa kun bartan moo odeessu beeka andiiru maaliif akkana badde nageemu qabaajee bilbilli kee bilbila cufaa jaa daruurii arraan tana garuu akka carraas irra bu'ee mee haa ta'uuti ammaan tan bakka jirtu haatatti haa nama kottuun sin jaayee yellaayee alhamdulillah ammaan tana dhufee jiraami amma gafeetiin tasgabbaa'ee shaashaa jeeqa akkasitti siin Ife fakkaat. Eenyu? Seen. Waalaikum salaam. Nagaan. Jirta. Fayyad. Mirqaana. Taa'e. Ottus galte. Hay bagar taata tamaan dhufte ammoo. Tamaan kan jiru fayyaduu bumaan jedhamee. Waaw baay'ee si yaadee. Haddumaan wanti tuubiin kan. Kana fiigaa kan jettu ni qabdaati. Nagaan qaba. Ni jirta. Fayyaan qaba kun maal bakkanummaan ni heerumte jee akkasitti bilbila keetillee si jofsiisa sangu ajaa'ibanatti. Ani namni ni heerumte naan jiruun bada biisa akka yaaddee jiraama. Gadhee haa akkamii akka biloon jaalattu heerumte jedhan. Biisa akka sakadhe jettu. Ammaan ni heeruma kun akkanumatti dalagaa biyyoormaa tanaaf mashkuula ta'ee zalaalam akkanumatti dalaguma tanaaf wanne jechuun jira malee si dagadheeti miti. Laakiin sanboota illee yeroo bilbilu bas akkumaan siin keessanii bilbilli kee cufaana jechaa ture. Ati garuu nama jirta lubbuudha. Nama jiraa lubbuudha ni mirkaanii. Anis numaan jira kun. Inni gadda haa hedduu takka balsi yaadii hedduu takka namni heerumte naan jedhu hojii numaan dhagaa karaa deegee humti yoon saffareen isa rakkottaaf jira. Dalagaan ilma namaa tanuma adda nama muruudhaaf kan kana yaadaniif. Kana gaafayatti lafaan guggugaan teessuuti. Shaayii kana kan fakkaatanis dhaabee fidaatii ni qamaan harka ajaa'ibaa qabaana tamaam. Hayya fayyada beekti gaafatti hojjeerra kan siyyeetiin kaasbira dhufe har'a karaa mirqaanaa kaayekeen heerumin duwwaanii heerumte jedhin amma eegeen heerumin karaa hojii qabaana kamis lafa qabu mirqaanaa tatti hojii shaayii ol deebiin sinjaa. Tole ayyee tole. Hayya. Amma lafa. Jaaliin beektu takkanuu shakkamee rifadhee haa namni iyyuu telefoona dawwale anumatti waan dhiironni iyyuu haaluma iyyuu heerumte eegaa iyyuu telefoona dawwale. Telefoona jalasuma gara kana yeroo kan immoo nuti bayrum ta'uu kam yeesin hedduu takka rifadha kaayetuma rabbiin kun kaayee sun haa dawwalte har'a kaakaitti hattama namtee haara beberin jira kun bibeen niyyoo godhuu maashaallah hedduu takka naa taate haa amma har'a kamisa kaakaitti hojii qamaanii mirqaannee haa maashaallah miyyoon dubbiin kun fuudhii naan jirti fuudhuufin deema takka naa taa'ee akka mirgiitiin amma haara hojii qorannoo hojii haasofnaa wajjiin gammanni tofollee kofallee gammachuudhaan har'a hojii hodhuu yaana Kanadi. Syaitan tu. Kamu ada yang sudah kerja kamu kamu. Wallahi barang isbahi si aja tu mangkau sih. Siapa yang bagus tu? No. Kata ni orang dia, itu kan kerja kamu. Asal kerja pun, ada lu tayar masuk di kerja. Aku ni tekan dia yang kamu kerja online. Wala haida tapi oleh reviewing kamu ni anggan room tu kamu reviewing kamu tu online. Kamu juga cara Negara punya relasi tahu kita punya relasi juga. Ada apa dia yang berada dalam perjalanan di sana kan tak? Oh ya, lu bagus gara kamu mana? Ini dia harus ini apa tu? Ini dia berjalan. Ada apa ni? Dah apa serain bana? Mama kan aku
Dhaaba sirraa barabar. Yaa gubbaa isumaan sakaa yaa rabbi yaa darbamaa isumaan sakaa yaa rabbi armaata waan qaane. Maalimmoo haadha leelloo turteetti saboo maaliif akkanatti turtanmoo? Maaliif akka hulaa akkaan siin jeesanitti danqarattee banuu dadhabdee? Sirraa hin bana. Dibaanee rumana jettee na yaamtee asiin telefoonaan yaamtee na qaama jiru mucaan jiru nama inni jettee na yaamtee akkaan na gaddi uumama gidduu na bujaarsan qaama na gaddi jaasin na lafa guddaa tanutti urraa ta'ee na itti qoma. Sirraa bana iseen. Maal fedhe jettu? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Bakkaan deeme giseen dhufe bari garaa bulbulunaa duraaniin tura jeetiin ka'ee. Barnee gattaa yaa abbaa mana kiyyaa bari. Awuusu billaa mishidha. Asuma gattaa takkaan. Abbaayyaa wanni irra kan keessa? Atin dhufu naan jenneessa? Bari taa'umtuun dubar giseen bakka hunda dhaqe dafii gurbaadhaan dafii naafiti jeetiin akkasitti dhufee haa. Maal isa salaattii dabaa iskaatti? Daa saayibsitii takka abba jidduun tana dhufee gattaa. Nama moo abaadhaa salaattii kan jedhu? Saayibsitii yaan jee. Salaan gaa saayibsitii yaa gattaa. Asuma gattaa. Hayi. Maal haasofteessa? Saayibsitii yaa siin jee. Nama ni yaammatte? Na yaaddee na laalu dhufte. Ni turettee yaamteessa? Maal taate immoo maal nama tokko dhalaa dhiira taatu hiyyaamis hin jenne walau dhalaa walau dhiira. Laa saayibsitii yaa beekte na yaaddee jirti. Har'aan tana akkuma carraa anis koban dheetiin jira beektaa haali sana biraa. Mucawwaadha isiin ijaa nama shari'aadhaan bulu. Shari'aan bulchiinsa isiinis akka goggottete. Maashaallah muslimaa bar. Quraanas irra sii babaatee. Akka godhattee dhiira jireessa laaluun beektu miskiina tanaa saayibsitii. Addakkaasa isiin beektu kan garreeti. Hin agarreen isiin hin agarre. Gaafa silaa aruusa keenyas illee hin dhufne haa isiin. Hai, boy ajaib. Hai, assalamualaikum. Ya, haadha manaa sagaleen akkam isa ammoo atiitu osumatti baasan jirre irra natti fiddee silaan irrachi buleefaa sajinniidha moo nama fiddee akkana. Musliimaa bar namaan dubbachuun beektu. Mana keessatti bargaa shari'a mana keessatti waa rakkoon hin jiru qaayite harkuma fo'aa fuudhuutu wanniidha malee. Fuula kana balatanii nama laaluun shari'aan naa jaltee jirti. Meena laalee obboleetti. Akkami? Nama laatuun siin jee musliimaa? Inumaa moo? Zalaaluma kumatteessa. Hai. Musliimaa akkanaa takkaan agarre jannata firdoosii galuu ta'e isiin goodaa bara. Akkasi kottu haanaa tol bira teenya isin asaa teessu astaajiin kaa. Astaajiin kaa harka fuudhulleen silaa akka kabajaatiin silaa harkanumaan fuudha. Laakiin ammoo sila akka kabajaatiin harkanumaan fuudha kaa shari'aan ina jirtu meechi ta'a achi dhagajiin kaa. Barsiisaa musliima akkanaa kanaa Asibiraan taa'uu fadha. Ati shuttuuraadha barsiisaa. Asibiraan taa'uu fadha bar. Kottu tatteenya. Kottus tatteenya. Aboo akkamisa? Hai. Maali boo Kottu isin tuqini kottu. Haraama kottu isin tuqini. Shari'aan ammaas kitaabaan fidee isin geessisa. Kan shari'aan ammaa fuulaan irraa banee si geessisa. Shari'aan mee obboleetti. Akkami? Maali sagaleen akka tokko awuuzu billaahi mina shaytaan. Yaa abbaa mana yaa maal taate? No. Wajjaatiin jinniin bira seetan. Jinniin dhala maal? Inni samaan qaroo jireenya. Mee arraaban inni ilaala. Shayxaana sitti abaatu jira. Tuquudhaan isin arraaban inni ilaala. Ati fuula arraaban inni ilaala. Maaliif hin raabane musliimaa sodaa rabbii tokko kanatti uffattee dheeysi? Arra kasaarratti ilaala kan. Way akkasa. Mee arraaban. Haala caalii kan siin jee. Haala manaarra geggisti. No. Shari'aan ammoo fuula baradhaa. Rabbiin amanuu hin qabne fuula kana baru. Shayxaana sitti abaatu siin jee baran. Waan kasaaree mataan qulxa. Wanti hanqaan kutee mana fudhatu yoona arra qalee arra moxooguu matiyyaa'u na agarsiiftee jirta. Waan kasaaree aboo kun dhiira. Namni kun dhiira aboo dhiira. Aboo qabi naaf dhiira. Jaartiin akkana booda waan
saareen kan. Yaa baabura yaa baabura. Kunoo gurba. Aboo. Waa rumadachi. Aboo. Dalagaa sana gurbaan kutee wayyaa nyumaan naa qabe shari. Poolisni jiru biiroo. Way anka saaree. Aboo an jaartii sana qaleetumaan irra ishii. Qaleetumaan irra ishii jira. Yaa baabura. Arraan qaleetumaan si darba karaa. Yaa baabura yaa midhaan keenya. Midhaan keenya. Aboo inni naafi deemaa anarra mataan irraa dabarsa jaartii. Jaartii mataan irraa dabarsa. Hiika eessa. Aboo namtichi kun kutee jiraame masaatan. Kutee ala. Yaa walii kanatti hin deemu. Walii kanatti hin deemu yaa abbaa mana kiyyaa. Yaa abbaa mana kiyyaa. Walii kanatti hin deemu. Walii kanatti hin deemu. Walii kanatti hin deemu. Aboo ablee fidadhee. Yaa anarra mataa kanatti irraa dabarsa. Yaa abbaa mana kiyyaa. Yaa Rabbi yaa Rabbi. Meeqatu mukaan tuna fuudha bultii biyya taatu dhabe gurbaasanii waliin harkee nan fedha. Meeqatu mukaan tuna fuudha jedhanii kan wanta hibaa fudhata kan jiru gurbaa fudhata. Asxaa isaa ablee isaa eeggadda. Kana ableen zaangaan fudhatee dhufe amma gurbaa sanis naa qabaa jeen poolisiis qabsiiseetiin jira. Qabamee ala kana naa qabanii isiis akkasitti mataa irraa muru. Mootummaan sanuu ala godhu eessa qottee maanta? Way ajaa'iba! Hottu beeksisa argee mijiru wanni kanas beeku. As baay'ee narraa annas hin weeti. Walitti deemu. Aboo silaata quraana beektu fuudhanii akkana ta'a. Ta quraana beekta diin beektu. Niin barsiisa jechuun tanas seena. Ani laal arraan kana. Arraa uumalam. No. Gurbaa kanaas qabsiisee jira. Isaas akkasitti mataa irra galchee haala mootummaa nana lafatti lafa. Yaa abbaa mana kiyyaa walitti deemu. Walitti deemu. Si fanniseetiin akkas yaa'u qamaraa akkas si fannisee. Haboo dhalaa diin beektu fuudhu malee wanni rabbiin dhalaa quraana beektu fuudhaa jee rabbii wanni godheef tanaaf.